filadhan gubbarraa kana qofaa isiniin jedha hundi keessanuyyuu kunoo akkana bareechifachuuf kunoo laala akka feetanitti itti dardarachuuf kunoo waan isin feetan kaartoonii caammaatiin illee ni fuudha baay'ee qashtii kan tahee fi bareedaadha mee ilaaluudhaan irraa gammadaa isiniin jedha. Biyya bareedaa tahee fi akkasuma mootuyyuu hedduu isin fayyadamu biyya keenya keessa wanni hundi akka jiru akka argitanii fi akka jaalattan abdii qaba. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashamaan kafuuni Oromoo kiyya guutuu jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodi baga jiraattan. Waan hundaayyuu waan baay'ee isiniif fida. Inni kuni madardaraa caammaati. Inni kuni carqii yookiin sharaadha. Ilisa Arabiyaa abbaatii keessa soddoma akkasuma mootu mitira jaha qarshii isaa miicuufillee akkasuma qulqulleessuu fi xiqqoo jechuun isirra kisti garuu kun irraa baastanii qulqulleessuu dandeettanii itti aansuun ammoo xiqqaa isiiti xiqqaan boondidiidha kun garuu diizaayinii bareechanii fidanii boondidiidha xiqqaa yeroo hedduu takooraa sanirra boondidii bareeda carqiin isaa immoo carqii ammoo haala ammayyaa yookiin miidhagaa ta'een dhufe kun walirra diizaayin goone Fesrasiidha hedduu bareeda kun ammoo tuyyuu carqii filatamaa fi tokkoffaa biyya alaatii galee asiin abbaatii kinisa digdamaati inni kunillee abbaa digdamaati walitti kinisa 40 jechuun waan ol ka'iinsi isaa hagana dheeratuudha fakkeenyaaf taa'ee isin agarsiisa teessuma kiyyarra dhaadha. Kanaaf mitiiriin ani dalaisiis isin agarsiisa mitirii jaha jechuun hagana jechuudha. Kunuuti achirraa akkasitti mitirii lama mitirii tokko yoo oonne asitti bahaa jechuudha mitirii lama jechuun kaaree afurii namoonni hedduun mitirii fi kaareen wal isin harkaa dhayanii kaaree afur tahaa asitti ammoo zaawiyaadha namoonni hedduun jechuudha zaawiyaa yookiin ammoo koornerii kanarratti wanni isin ta'intu jira as laaltanii xiqqeenna isaa kana isinitti xiqqaata garuu inni kuni mitira lama asosoon tahin kalaqaamu isa kana jechuudha isa kana inni kun akkuma asitti argitan kana asirraa aga asitti jechuudha ciqilee lamatu mitira tokko waan ta'eef kunoo asii kunoo jakeessanii ilaala ciqilee lamatu mitira tokko asirrallee mitira tokko dirqama jechuudha mitirri tokkoo fi tokko walitti ta'uu qaba kuni jechuun mitira lama isinii galee kanaan lakkaa'ama kanaan bu'a kanaafi warroonni majlisni kiyya elisheetti daa jettanii elisheetti jechuun akkam jechuudha jihaa tokko xiqqaatee jihaa tokko dheeratuudha akka fakkeenyaatti yogguu manni kenna 7 fi 4 ta'u namoonni hedduun isa rakkataa jiranii majlisa 14 na barbaachise mitira 14 jettanii akkas jechuun manni keessan 7 fi 4 akka fakkeenyaatti 7 fi 5 yoo katabu ta'e majlisa Arabiyaa mitira 15 yookiin 14 osoo hin tahin mitira 8 fakkeenyaaf amma inni kun mitira 8 asillee jira ani mitira 6 qofa ijoollee ifa haa ta'uuf agarsiisa. Itti dhufnee asii kanaan torba jechuudha isinii galaa miti kanaan torba kanaan 8 jechuudha kunniin deebilii isaati gabaabamatti namoonni barbaadan isaa kuma fi kuma 55 dhahattanii jechuudha abbaatti kunis 40 abbaa guutuun isaa mitira 10 jechi kiyya mitira 8 kanatti barsuun isaa akkasumatti isaaba isaatiin mitira 12 akkasuma soddomni hir'ataa hidhamni hir'ataa kudhanii jira firaashii ni jira hundumaa hunda isaatu warroonni jaalattan gosoonni gaariidhaan namaa isiniin jedha kalarii kuni kalarii israasiidha akkasuma yoo kalarii cuquliisaa fi kalarii warqii kan walumaa ta'udha miidhagaa
baay'ee isiniif fida. Inni kun madardara caammaati. Inni kun carqii yookiin sharaadha. Namoonni hedduun ni beeytanii. Kun ammootu balbala isaati. Ol dacha'aa gaddiigamaa hedduu miidhagaadha jechuudha. Akkasuma ammootu shamarran hedduun ni beeytan jechuudha. Mana arabaa keessallee ni jira. Akkasuma ammootu qumsaaxinii keessallee isaan kaa'atanii boorsaa adda addaa caammaa hedduu jechuudha. Bakka inni ka caammaati. Namoonni wannaa caammaa dulaaba yookiin ammootu meeshaa caammaa keessa kaa'atan isa daleessifachuu hin dandeenye inni kun haala qarshii jechuudha xiqqishuu taheen bitattanii itti fayyadamuu ni dandeettanii baay'ee guddaadha. Qumatiin isaa meetira tokkoof wayii gara namoota akkas saantii 65 haga 70 bal'inne kunoo ziippii qaba. Ifama isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kunoo ziippii qaba. Inni kunillee ni caba. Yoo barbaadan akka caamman keessan fooliin dhoofne qilleensa argattu kana isaa irraa ol dachaaftanii hin dacha'a kun hin cufataa hin beeytanii. Walumaa galatti madardara inni qabu haa haasoynume takka lama sadihi dhiifama takka lama sadihi afurii shanii jaha torba saddeeti sagal jechuudha. Madardara sagal qaba. Keessa isaatillee sharaan isaa kun akkana jira gurraacha. Duubni isaa ammoo waan isin ajaa'ibaarra dulaabni kumuyyuu jechuudha. Dulaaba tahee koornarii kontiroolii wanni hundi isaa duubni isaa chuppudi yookiin ammootuyyuu komborsaatoo jedhanii sanii kunillee duubni isaa baay'ee haphii fi laafaa ka tahe garuu kallattiin sadiin asiinillee jechuudha. Sharaa baay'ee jabaataa tahe keessi isaa gurraacha. Ifama na of kolcha keessi isaa gurraacha itti aansuun ammootuyyuu duuban haala bareedu kanaan dalaganii bareeda. Akkasuma ammootuyyuu roga mara isaatuyyuu zoorsisee isinii agarsiisa. Rogni itti aanu roga kana kiisii qaba. Kunoo kaalsii kaayachuuf kiisii namoonni hin beekne hin jiru laala. Kaalsii kaachuu dandeettanii dhiitanii qulqulleessitanii kaalsii yeroo mara godhattan baay'ee qashtii kan tahee fi hundi isaatu kan bareedu mee kallattiidhaan rogni itti aanu as isa kana jechuudha. Akkuma isinii hime gubbaan isaa isa kana baay'ee guddaadha. Meetirii tokko folakkaadha. Qumatiin isaa duubni isaa ammootu kun akkuma dulaamni hundi isaatu iyyuu chuppudii yookiin komborsaatu chuppuduu iyyuu hin ga'u komborsaatoodha kan duubarra godhamu isallee akkasuma sharaa haphii laafaa tahee itti godhanii walumaa galatti gatii qarshii isaatii fi mee akkamii
akkamitti caammaa yoo keessa gurre bareeda kan jedhuu fi hanga xumuraatitti viidiyoo kiyya ilaaluudhaan like subscribe gochuun gatiin meeshaa kanaa ammoo iyyuu qarshiin inni ittiin bitamu qarshii 5,000 qofa isiniin jedha. Baay'ee bareedaa hedduu miidhagaa akkasuma ammoo iyyuu akkanatti hin bitamu kaartoonii isaa irraa isinitti agarsiisa. Meeshaa guutuu isaa kan qabu nu walitti kadirree jechuudha. Kun hundi isaa tokko isaatiin hiikkatee dhufa. Kunoo akkana bareeda kalarii hedduutu jira. Kalarii isin barbaaddaniini kunoo argitanii caamman akkanatti itti daraddarama. Kunoo haala margitan kanaani meeshaan isaa ammoo lukni isaa hiikkatee meeshaan isaa guutuun isaa haala kanaan dhufa. Kunoo asirratti akka argitan kanatti an hidhee isiniif viidiyoo yaadadhe. Kunoo haala kanaan daraddarama. Haala margitan kanaani booddeessanii ammoo sharaan haala kanaan itti godhama. Hedduu miidhaga naman dhibu yeroo dhufu kaartoonii hagattii tanaatiin dhufa. Kunoo kaartoonii xiqqoo tanaani kaartoonii ishigii ufii banne kalariidhanii haga ammaaf kalarii babbareedatu dhufe. Kunoo ija keessanii ilaala kaartoonii haganaa kanaan akkanatti dhufa. Qarshiin inni bitamu akkuma isinitti himee jedhe qarshii 5,000 xiqqaan kanaa gadi illee ni jira. Kalariidhaan akka carraa tahee kunniinis argamuu ni danda'a. Garuu kalariin amma ani jechuudha argee ufii kiyyaa ijoollee bitaaru kalariidhaan gubbarraa kana qofaa isiniin jedha. Hundi keessanuyyuu kunoo akkana bareechifachuuf kunoo laala akka feetanitti itti daradarachuuf kunoo waan isin feetan kaartoonii caammaatiin illee ni fuudha. Baay'ee qashtii kan tahee fi bareedaadha. Mee ilaaluudhaan irraa gammadaa isiniin jedha.